Maallaqa koo gara biyyaa hirgadhee dallaalanii naganamoo akkasuma immoo maallaqni koo karaatti na jalaa qabamamoo biyya naaf gaa jettanii namoonni yaaddoftanii har'a furmaata wanta isiniif ta'a jedhu yeroo hedduudhaaf ani akkan dhuferra jalee qabee karaa maallaqa ergachaa ture akkamittiin akkan ergachaa ture birrii jalee qaba duraa otoo kan koon ergine maallaqni koo erga biyya naaf ga'ee kananii dhufee fudhatu jechuudha namichi maallaqa naaf ergaa ture isinillee karaa sanaan akka ergattanii fi viidiyoo kana hamma dhumaatti daawwadhaa isiniin jedha akkasuma immoo namoonni aaranii beeruutii dhufuu barbaadan biyyarraayi isa kanallee foormeeshinii jiru isiniin hingaa beerut keessatti immoo yeroo hammaa kanatti namoonni keessumaa beerut keessa kan jiraatanii warrumte kakoo mana keessa hojjettan of eeggannoo isin taasistanii yeroo hammaa kanatti maaltu deemaa akka jiru isiniif qabadhee dhufe isiniin jedha nagaan immoo lafa jirtanitti isiniif haa ta'u hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbi haa galatu jecha isinirraa badeetiin jira egaa haaluma jiruutiif hin bade isiniin jedha kanaaf viidiyoo kana immoo laayik sheer yaada qabdanillee barreessutii hin dagatinaa isiniin jedha haara kan dhuftanii immoo nooraa baga nagaan dhuftanii manni kun kan keessanii kanaaf iyyuu sabskiraayib gochuu akkasuma immoo mallattoo alarmii ishii fuulduraasan hool kan jedhu irra xuquutii hin dagatinaa wantoonni asiin gallakkifamanii yeroo yerootti akkasiin bira ga'uuf isiniin jedha obboloota koo na jajjabeessaa ammallee amileen keessan na barbaachisaa isa kana dura gochaa turtaniif immoo galatoomaa isiniin jecha gara yaada qabadhee dhufetti isiniif darbaa kanaaf iyyuu amma dhumaatti na wajjin ta'a isiniin jedha. Kanaaf iyyuu obboloota koo obboloonni biyyarraa jechuudha gara Beerut Libnaanii dhufuudhaaf karoora kan qabdanii qilleensi Beerut haalli jireenya Beerut bareedaadha garuuti Beerut keessa dhuftanii jechuudha. Haala miindarratti baay'ee tokko jechuudha biyyoota jiran hunduma keessaayyuu Beerut baay'ee gadi buutudha waan ta'eef hojii hojjechuu akkasuma immoo umuriin keessa isin jala gubachuusaa kan hin oolle biyyoota biraa deemtanii akka hojjettanii isiniin jechuu barbaada miindaan asitti jalqaba duraan nama dhufeef doolaara 150 kaffalama jechuudha erga waggaa 2 guuttanii waggaa sadaffaa qabattan jechuudha erga kontiraata xumurtanii kan inni 200 isiniif guutanii sana booddeedha kan doolaara 50 waggaatti isiniif dabalaa deemu isiniin jedha obboloota koo kanaaf iyyuu namoonni Beerut dhufuudhaaf karoora qabdan Beerut akka hin dhufne Beerut dhuftanii wanti isin jijjiiru wanti tokko hin jiru isiniin jedha amala haala jireenya qilleensa yoo ta'e immoo Itoophiyaayyuu haalli qilleensa isaa mijataadha waan ta'eef kan biyyaa baaneef immoo maallaqa barbaachaaf waan ta'eef biyyootuma maallaqa qabanii maallaqni isaa fooyya'aa ta'e deemaadha biyyoota arabaa keessaa kan akka Beeruuti gadi buutuun hin jiru amma ta'e jechuudha namoota keessa turreefillee miindaan amma daddabalamaa deemu xiqqoo ol ka'ee jira isiniin jira kanatti aansuudhaan yeroo ammaa kanatti immoo Beerut keessatti maaltu ta'aa jira yoo jettanii lammii jechuudha Suuriyoota kan jedhamantu baay'inaanii biyya kana keessa jiraata jechuudha kanaaf iyyuu akkuma yoo dhageessaniirtu ta'ee biyyoota Suuriyaa keessaa namoonni as keessa hojjetan dhiirota isaaniiti isaan immoo yeroo hedduu jechuudha mootoradha jechuudha kan isaan fayyadamanii kanaaf iyyuu yeroo hammaa kanatti anni baay'ee tokko babal'atee yeroo hammaa kanatti nama burusuu namallee bakka biillaadhaan jechuudha nama waraananii wanta tokko manallee seenanii nama saamanii yeroo bakka nama lamaafaa walli gurmeessaniiti jechuudha kan isaan motoraan deemanii hatanii fuula isaaniillee wantoota tokko itti xaxachuudhani kanaaf iyyuu obboloota koo keessumaa obboloonni Beerut keessa kan jiraatanii mana xalabaa otoo hin taane kan kireeffattanii ala keessallee kan hojjettan of eeggannoo taasisaadha. Maalifi wanta tokko saamamuu qofa otoo hin taane lubbuu keessan irratti illee waan hin taane sinirraan ga'uu danda'a yeroo ammaa kanatti manumayyuu jechuudha manumayyuu seenanii arabootumayyuu jechuudha kan isaan biilladhaan waraananii wanta isaan qabanii kan isaan jalaa fudhatanii too'ii badaa jiranii akkasuma immoo obboloonni akkuma koo jaroonni keessan kan mana hin oolle adaraa keessan balbala callistanii hin baninadha. maatii keessan eenyummaa isaanii hamma gargar baafattanitti balbala jalaan banina isinillee lubbuu keessanillee baasanii wanta mana jirullee sassaabbatanii deemuutii danda'u waan ta'eef of eeggannoo taasisaa yeroo alaachuudha gibbii fa yeroo dhixxan balbala fa banaan gatina qulfii isaa
ofarakatti qabachuudhaani balbala keessan cuccufaa namni mana hin oolu yoo ta'e akka sanitti fayyadamaa isiniin jedha ofii kootii akka sanan godha isiniin jedha namni mana hin jiru waan ta'eef balbala qollofeetanii qulfii isaa kiisii keessa godhadhetanii kananani ala keessa hojjedhu kanaaf of eeggannoo taasisaa biyya namaa keessatti baay'ee tokko yoo nama mudate rakkina isiniin jedha obboloota koo kanatti aansheetu immoo namoonni maallaqa karaa halaatiin ergachuu barbaadanii yeroo hedduu jechuudha namoonni maallaqa keessan dura dallaalatti kennitanii dallaalanii yeroo barbaaddan sanatti isiniif hin ergu yookiis immoo maallaqa keessanii dallaalan isin ganeeti biloog isin godha jechuudha. Kana dallaalaa qofa odoo hin taane ijoolleen humti keenya iyyuu wanta gaariin hojjetan ijoolleen humti mana madaamii keessatti maallaqni akkamittiin akka dhufu beekan iyyuu jechuudha. Mudannoo waan ta'e na mudatetu jira waan ta'eef isa kana nan beeka. Kanaaf obboloonni koo keessumaa har'a jechuudha ergaan kun kan warra Beeruut Libaanon keessa jiraatuti jechuudha. Namoonni maallaqa karaa halaatiin hergachuuti barbaadanii namni nani jalqabarraa kaasee karaa isaatiin hergadhu lammii Itoophiyaa don taane lammii biyya biraati jechuudha. Karaa sanaani kanan ergadhu ani immoo jalqaba duraa namni suni ergana ergee warrattee riisiitii na ergee dhufee mana fudhata isiniin jedha obboloota koo kanaaf iyyuu isinillee maallaqa keessan dursitanii dallaalatti kennitanii nu jalaa qabame yookiis immoo dallaalan na jalaa nyaata jettanii yaada'urraa maallaqni keessan erga isinii galee akkaawuntii keessan irraa dhufeetu namni kun fudhata waan ta'eef bilbila isaa isiniif hin kenna waan ta'eef karaa sanaani namoonni barbaadanii na dubbisuuti dandeessu isiniin jedha obboloota koo maallaqni keessan erga gara biyyaatti isiniif galee kan inni dhufeetu maallaqa isaa lookeeshinii mana keessanii ergitanii fi dhufee fudhatu namni kun immoo meeqan ergaa meeqa fudhataa gatii dadhabbii isaa jechuuti dandeessu immoo tola ergaa jechuuti dandeessu maallaqa yeroo ergitan maallaqa hamma kamiyyuu yoo ergitan $10 fudhata jechuudha gatii dadhabbisaa akkasuma immoo gatii taaskii kan ittiin dhufu jechuudha namni kun kanaaf iyyuu maallaqa keessanii dursitanii galchuurraa maallaqni keessan erga isinii biyya ga'ee warrate risiiti isin harka ga'ee maallaqa keessanii nama dallaalicha isinii ergee tooyii dhufee fudhatu sana achirraan hergadhaa isiniin jedha kun immoo isin fayyada jedheetani malee waan biraatiif miti isiniin jedha obboloota koo ani akka sanattani maallaqa koo ergadhaa maaliif naganee shakkuu birriin koo biyya naan ga'u waan akkasiirra erga maallaqni kiyya biyya naa ga'ee akka sanatti jechuudha kanaani ergachaa jiru isiniin jedha obboloota koo kanaaf iyyuu itti fayyadamaa isiniin jedha dogoggorri yoo jiraate immoo of kalchaa jechaati amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura.